Harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. An abdiidha. Oro MP4 irraa. Har'as waan haarawaa tokko isiniif qabadhee dhufe. Wanti haarofti sun wallpaper bilbila keessanii screenii bilbila keessan irratti wantoota babbareeda, wantoota haarawaa, wantoota uumama ta'an bineensotaa fi wantoota garaagaraa akkasuma wantoota amantiinis wal qabate kan qabu appii tokko isiniif qabadhee dhufe. Appii kanaan screenii keessan wanta feetan irratti guyyaa guyyaan sa'aatiin jijjiiruu dandeettanii akkasuma ammoo ringtoon sagalee bilbila keessanii hoggaa namni isin bilbilu kan waamu san jechuudha. Ringtoon isaas ufumaa appii kanaan jijjiirattanii wanta barbaadan irratti jijjiirattanii fayyadamuu dandeettan jedhee isiniif qabadhee dhufe. Baay'ee jaalattu jedheetiin abdii qabaanis jaaladheetiin jira appii kana kunoo isumaan jijjiiree wanta akkanaa kana fayyadamaa jira. Okay, na hordofaa sirriitti baay'ee salphaadha. Duraan dursee YouTube seenaatiin Oro MP4 kan jedhu YouTube kiyya subscribe godha. Oro MP4 kan jedhu subscribe godha. Okay, kunoo Oro Okay, dhiifama Oro MP4 kan jedhu kunoo isa kana seenaatiin subscribe godha. Hundi keessanuu subscribe osoo hin godhin keessaa hin bayina. San booda mallattoo alarmii isiniif dhuftu san subscribe erga gootaniin booda mallattoo alarmii isiniif dhuftu san yeroo takka gattuqa yeroo hundaayyuu kallattiidhaan isin dhaqqaba jechuudha wanti aan post godhe hundi isaatu. Okay, amma gara appiitti deebina. Play Store seentan. Play Store seentanii as gubbaa irratti ZG jettanii barreessitan. ZG'n kan barreeffamu akkanatti na ilaalaa asirratti jechuudha kunoo. Kunoo isa kanaa jechuudha appiin. Okay, appiin isa kana hin mul'ata. Hundi keessanuu isa install gootan. An amma install waan godhee jiruuf open godhee haa seenu. Install waan godheef open godhee seena kunoo. Okay, akka appii san bantaniin akkanatti isiniif dhufa. Akkanatti dhufaa yeroo tokko click gootan get started kan jedhu kana tuuyitan jechuudha. Kunoo san booda ammas akkanatti isiniif fida. Kunoo gara jalaatti isinitti mul'ata miti. Gara jalaatti kan jiru jechuudha. Get started achuma irratti jechuudha. Kan jiru amma kunoo kun accept jedha. Isa kana ammas yeroo takka gattu'ina. San booda kunoo akkanatti nuuf dhufa. Ammas deebineetiin continue kan jedhu kana tu'ina. Continue kan jala jiru kana jechuudha. Kunoo san booda akkanatti nuuf dhufa. Erga kana dhufeen booda kunoo asirra wantoota garaagaraatu jira. Nuti amma kan fayyadamuu qabnu isa wallpapers jedhu kana, wallpapers kan tokkoffaarra jiru kana jechuudha. Isa wallpapers jedhu kana gattu'ina yeroo tokko. Kunoo san booda kunoo backgroundiidhaan garaagaraa baay'eetu jira dhugaa bilisaan jechuudha. Homaa kaffaltiis hin qabu ofumaan bilisaan ittiin fayyadamtan jechuudha. Isin laaltanii kan feetan filachuu dandeettu. Kan feetan kanniin keessaa. Kunoo baay'ee jaaladhee jira. Ani wanta garaagaraa qaba. Akkasuma ammoo wallpaperiidhaan baay'een yoo kan argitanii jirtan kafaltii gaafata Play Store irraayis kan bu'u jechuudha. Kuni garuu hundi isaatu bilisaan kafaltii hin qabu. Akkasuma kunoo wantoota amantiidhaan wal qabates jira. Wanta garaagaraa ofirraa qaba. I love mom. Kunoo isin seentanii ilaaluu dandeettan filachuu dandeettan waan kan feetan jechuudha. Wanta garaagaraa waan baay'ee of keessaa qaba. Kunoo akkuma argitan kana. Yeroo waan hin qabneef isin hundaayyuu seenaatiin ilaala. An dursa kana fayyadamee ture isin seentanii ilaaluu dandeettanii mee amma akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti argisiisan. Mee okay, yeroo tokko kam isaa filadhu kanniin keessaa. Okay, mee leenca kanaa filadhu. Kunoo leenca kana filadhe jechuudha amma. Akkanuma yoggaa isa gadi tuuxanii bantan gara dalgaatti oofuu dandeettan kunoo akkanatti gara dalgaatti ooftanii wantoota biraas wanta garaagaraa ilaaluu dandeettan kunoo akkanatti jechuudha. Wantoota garaagaraa ofirraa qaba. Hundaayyuu isin dalgaatti ooftaniiti ilaaluu dandeettan. Bal'iftanii ammoo ilaaluu yoo barbaadan qobaan yeroo tokko leencuma kanarra jechuudha. Qobaan yeroo tokko gattuuxan. Akkana bal'ateetiin isiniif dhufa ilaaluudhaaf. Deebiftanii ammoo akkuma duraatti deebisuuf ammas yeroo matakka gadi tuuxan jechuudha kunoo. Okay, erga kanatti isiniif dhufeen booda deebiftanii iddoo kana tuuxan seat kan jedhu kana. Seat wallpaper jechuudha. Seat kan jedhu kana yeroo takka gattuuxan. Kunoo san booda akkanatti isiniif dhufa. Erga dhufeen booda kunoo iddoo kanatti seat wallpaper jedhama kan jala sadaffaarra jiru kana jechuudha.
isa sadaffaa irratti jiru kana gattuutan ammas deebiftanii. Okay, akkanatti isiniif dhufa. As biratti maal jedha? Allow jedha. Isin amma allow kan jedhu kana gattuutanii jechuudha yeroo takka. Kunoo amma maal ta'e jechuudha? Deebi'ee wallpaper irra nuuf taa'ee jira jechuudha. Osoo amma yeroo tokko keessaa baaneetiin kan ilaalu ta'e wallpaper irra nuuf taa'ee jira jechuudha. Okay. Amma mee wanta biraatti isinitti agarsiisa keessaa baana jechuudha amma kana deebinee. Duuba deebinee ammas kunoo hoggaa duuba deebitan kunoo gubbama kanarra jechuudha yoo jijjiirachuu feetan isuma kana tuuxan ammas deebitanii jechuudha. Kunoo isinitti mul'atami. Isa tuuxanii wallpaper kan jedhu jira ammas kunoo deebi'ee jechuudha. Okay, amma ringtone isinitti haa mul'isuwan. Ringtone akkamitti sagalee bilbilaati yeroo bilbilli isinii bilbilamu sagalee bilbila kan yaamu san jijjiirachuu dandeenya kan jedhu. Kunoo ringtones kan jedhu isa sadaffaarra jiru kana. Isa kana gattuutan. Ringtones kan jedhu kan erga tuuxaniin booda kunoo sagaleen gara garaatu jira asirra. Isin hundaayyuu bantanii dhaggeeffattanii ittiin fayyadamuu dandeettan jechuudha. Sagalee hundaayyuu kan jaalatanirra jechuudha. Erga dhaggeeffattaniin booda deebiftanii asuma viidiyoo makana sagalee dhaggeeffattan kana jidduma kanarra jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf iddoo kanarra jechuudha tuquu dandeettan gattuuxanii. Erga gattuuxanii akkanatti isiniif dhufa. Waggaa wanta akkanaa isiniif dhufe immoo okay, go it kan jedhu kana tuuxan. Okay kan jedhu kana gattuuxanii san booda tuqaa sadii gubbaa kana isa kana jechuudha. Isa kana yeroo tokko gattuuxan. Kunoo ergasii maal gootan sadaffaa irratti download kan jedhu kana tuuxanii ittiin jijjiiratan jechuudha. Sagalee ani amma record godhaa waan jiruufi isin seenaatiin laalaa hunda isaatu fayyadama. Wallpaper isaa kan ammoo baay'ee jaalatananis baay'ee jaaladhee jira kunoo wantoota biraas isin seentanii ilaaluu dandeettanii akkasuma ammoo asirraan ammoo maal jedha categories. Okay, isa kanas yeroo takka gattuquu dandeettanii garuu yaa wanta garagaraa ilaaluudhaaf amma isa categories kunoo amma isa akka isa yoo tuuxan animals jedha kunoo as biratti bineensota jechuudha. Akkasuma ammoo wantoonni biraatis jiran hundaayyuu ilaalaa isin. Wantoonni biraa jiranii hundaayyuu ilaalaa fakkeenyaaf kan bineensota jedhu kana tokkoffaarra jiru kana yoo gattuquu ta'e kunoo bineensota gara garaatu jira kan fedhe irra kaayachuu danda'a jechuudha. Kunoo wanta gara garaatu jira kanneen keessaa kan fedhe irra kaawwachuu danda'ani. Isinis akkasuma seenaatiin ilaalaa hunda isaatuyyuu baay'ee jaalatanii jedhee abdii qaba. Hordoftoonni koo galatoomaa kanuma isinitti mul'isuu dhufee hin jaalatan jedhee waan yaadeef isin fayyada jedhee waan yaadeef qabadheetiin dhufe. Yoo jaalatan like naaf godhaa akkasuma immoo share godhaatiin gara Facebook irratti YouTube irraa gara Facebookaatti linkii isaa share gochuu dandeettanii. Galatoomaa naaf jiraadhaa. Yaada qabdan naaf barreessaa comment jalattis ta'e iddoo kamittuu appii biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan naaf tura. Bye bye.